Rama Brasmi Marka Rudani Ajechan Mewaki Kenya kuni. Sodade. Sodade. Kana olga wagana. Awensi inayama siti nama ani bar wata dara challatu qawe ka qabachu dandona fakate bak. Kanan fayyadamuun dandeettan jechuun. Akka waraanaati moo isinii moo akkuma of eeggachuu? Of eeggannoodha. Ijoolleedha. Biyyaanatti dhugaa ijoolleen amata 14 taate qawwee bitamaaf. 14tti qawwee bitamaaf? 14 qawwee bitamaafi. Intanan dura balli kan jedhan tokkotu jira amma egaa kun jijjiirame kun irraa jijjiirame malee qawwee bitamaaf. Qawwee tana yoo bitannu kuno armaan gadi gammoojjii jenna ni godaanna qeerransa jira leenca jira walitti hidhamtuudha in hayyamama jechuu barbaadetti walumaa galatti qawween kun akka sinii hayyamama jechuu jiru keenyatti loon waan tiffattee taaneef waan sanii wal qabata ijoolleen waggaa 14 irraa qawwee itti kennan jechuu waggaa 14 irraa qawwee itti kennan Sila bakka bittanii isin gaafadhu. Bakka binne nun gaafate. Sila mootummaan isin kennan jettu nuu binne bakka binnu nun gaafate. Bakka bittanii isin gaafadhu jechuudha. Ayye. So qawween kun maal jedhama? Ka AK-47 jedhan sanii? Kalashnikov. Kalash maali? Kalashnikov. Kalashnikov. Ajaa'iba. Kun ajaa'ibaati. Inni ulfaatallee? Inni ulfaata amma as keessa kana keessa soddomtu jira. Abbaa soddom. Irraa turanis akkuma keessan amata 14 bar. Me akkan kana. Amma yoo dhukkisuu ferte amma hin dhukkifte yoo butte. Amma reedii jira jechuudha. Amma cufee malee hootan akkana gootee hoo asirra keesse 8 tuba. 8 tuba. Hoggataa kuggaa tutte 8 tuba. Yoo asirra keesse Takatuba. Turtur afaan yang fuudha. Turtur. Afaan. Aja. Qawween martinu aynaa tokko. Kilash martinu. Inni agaazii ma fakkaata kun fa'a. As keessa meeqatu jira? Soddoma. Akee soddoma jira soddoma jechuudha. Soddoma. Fayyadamtanii yeroo isin hin fayyadamtan. Tun hiriyaatiyya ture dur. Kunimo. Dhugaa. Best friend. Ati egaa biyyaa baate waggaa meeqa? Waggaa 13. Egaa biyyaa baate waggaa 13? Biyya kaa? Baraan ni jaa'ee baraati norma lafaa fakkaatee. Warra lafaa gaa. Diyaaspooraan kun beektan yeroo baay'ee suufaffatee maal yeroo liga deddeemu fedha beektanii? Keessaa mootu adda. Ergumaan gaafa gadi bu'eetti ani biyyuma kiyyaan fakkaadhallee waan asirratti illee beekuuf amatuma 13 irraa ture. Bakkeen irraa bahelleen asuma bakkuma tana. Asuma baatee? Asuma hambay. Akkami baatee biyyaa baatu? Anin biyyaa bahu yeroo sanitti yeroon hamtuudha. An tiffatteedha. Tiffattee sanitti warri federaalaa aba'uu gargaartaa. Aba'uun sibira bulaa. Aba'uun sibira taa'anaan jedhanii. Ani aba'uu kanaa hun beeku. Aba'uu ammoo nama waraana muka keessa deemu argee sangaa wahii qaleef muka keessatti. Namni gaafana achitti muka keessatti qallabaa jirtu akka mugati kuni saara bosona aba'uudha aba'uu qallabaa jirtanaan jedhanii na qabanee na hidhan komboshatti. Baadaan komboshaa bahee ammallee waan san hin dhiifne faanuma jirtanaan jedhanii kunoo mana kana keessatti na marsanii guyyaan sunillee kamisa guyyaa kaleessatti sa'aan sunillee sa'a kana waan ajaa'ibaa asii bahee adoon agarsiise natti tolaa. Akkasittiin walumaa galatti wama sanii wal qabatee tan biyyaa bahee yoon biyyaa bahu Naayiroobii seenee Naayiroobii irraa biyya Austraaliyaa Melbournetti argama. Melbournetti godaante jechuudha. Ajaa'iba. Melbournetti godaanee jijjiirama amma dhufe kana wal qabsiisee ergaan gammachuun akkasii jijjiiramni biyya teenyatti dhufe ida'ama waan jedhan sun ida'amuu dhugaa yoo tahe anilleen dhaqeen da'ama jedhee dhufe.
أتلي دفتي تدمر أكده تدمر يا إنسان كوياتا كتوكو تدمر كوياتا كتوكو تكنسا إن دمر من عمر كون ودما جنو تدمر ريفنا بريدة عجائب so sani walgaitu jiran anjete walgaitu jira jar solillen injirti jara bisu danda indande sawra kon injiru jara sadu bisu aye fakate haye kottu feta kam naga akam nertani akam naga naga ndutan bagan weiden akam isi akam naga haye naga bagan kesen isi bagan sama majilo tanjama hasan muhammad jilo haye isin naga naga isin jamtal wala baruti an redwan nanja dani goda jamtal redwan aman nanja dani akuma carraa taate asumaan gorraanii namoota argine osoma haasoo jiru kun osin geenne akka isin hin jedhu godina walloo kana dhuftaniiti takkaa dhufeen beeku reefu dhuftan walloon yeroo awwalaa kiyya ga dhufe yeroo awwalaati yeroo awwalaatiin dhufe awwalli jechumaan isi yeroo duraatii dhufe akkasi walloo akkami amma mee maal na himtan seenaa walloo gabaabinaan seenaa walloo walgahii jajjaba ta'uun nooltu wala jabduudha because rooba amma duuba wanni kana agarta yeroo rooba kana ni godaanna yoo godaannu wal marihanneeti eessa dheenna bakka malkaatamitti dinni nolola saba affaar jedhamtu jira nu gadi affaar asiin garana asiin garana yoo wal taanee godaannu waluma taanee godaannu affaarin jechuu yoo waliin tahin akkamit dheenna jennee wal gaafannaa abbaa gadaa sanii fi abbaa dhiiraa kan jennu jira kan ummata bobbaasee galchu warra sana irratti wal gaafatani I think walga'iin kun walga'ii san ta'ummaatu jedhee yaada walga'ii irra jiran jechuu so gaaraan marsamtee jirti gaaraan marfamtee jirti nuti sabni Oromoodha as jirru kuni asiin yoo ol deemne kiiloomeetira 5 Amaara asiin warra naannoo Amaara jechuudha kiiloomeetira 5 hayyee asiin yoo gad deemne kiiloomeetira 60 taate Affaari kan dhufu. Affaarillee asumaan jechuu. Kiiloomeetira 60 yoo fagaate. Ajaa'iba hayyee. Waldaa Nageessoo fi Roobii kan jedhamu jira. Waldaa sani bakkee Affaaritti argamtu. Waldaa jechaan Nageessoo yaa'ajaantu jira. Roobii yaa'ajaantu jira. Bishaan jechuu akka waabee shabalee. Bishaan santu waldaa jedhanii oftuwatti wal gaha. Achitti Affaar argamti oftuwaa sanitti. Duraanillee bal'oo turtee biyyoon tuni Oromoo walloo oli mul'atu kun ni jira gishee jama gishee duubaan godaannee qubataa turre eerumaa nutti dhiphisaa dhufanii dhiphisaa dhufan gadiinillee karaa dalgaa jedhanii gara Awaash balka sadii nuti uummata Oromoo Karrayyuu ituutiin waliin turre duraan jecha booda kana nutti dhufanii karaa amma dullachaa kanaan nuti Oromoon Karrayyuu wajjin tiffataa turte wajjin jiraataa turre namayyoo walitti dhiyeenya gosa dhiyeenyatu jira amma uummata Karrayyuutii fi tuun jillee dhumuugaan godaannan sa'aan baaneeti warri gaalaa nurraa gadi hafee iddoo kana gargarii nu kutan jaarraa duraa dheeraa keessatti jechuudha asumaan gadiin dura malka sadiidha oliin gara amma kuno gishee mul'atu kanaan duuba qubataa turre amma nu madde dhiphisaniiti bakka saamamaatuma dhufne karaa kanaan asiin karaa kibbaatiin karaa lixaatinis karaa bahaatinis idduma kana marfamnee nutu xiqqeessaatuma dhufanii nu cinqaa turanii aannan itti elmanna kuni maal jedhani okole aannan itti elmanna aannan hin dhugama aadaa Oromooti maqaan kun maal jedhama okoleedha okole ciqiree sinuma jennaani okoleedha inni kan jedhamu aannan itti elmanna aadaa Oromooti aannan isatti elmanna maalirraa dalagame kun gogaa saawarraay gogaa saawarraay gogaa maali gogaa saarraay gogaa loonii jecha gogaa loonirraa tolfama inni isarraa aannan itichinaa aannan itti tolfanna okolee jedhama inni amma gammoojjirraan dhufe amma saa keessaan bulee saa keessaan dhufe loon keessaan dhufe jecha. Ajaa'iba.
maali dhuguu feete Melali nurgaasi namatti tola nurgaasi Akka kubbaayaan dhuga kaamale. kanumatti dhunna aadaa keenya Oromoon hoggaa keessummaan dhufte bishaan hoggaa gaafatan aannan kennaafi ture kan gandalleehi Akkas meeshaalee. Ajaa'iba sun. Takkaa dabala takkaa. namatti tola. Akka aadaatti isa akka biroo. Fayyadii baa. Obbo Ridwaan. Ilaa. Inni kun laa dhugu. Halaal kenni. amata kudha lamaan irraa Looniin kuni sa'a kan duraan beeka. Qeetti maal godhaman guddoon namni keessummaa dingatuma akkuma har'a carraa isin dhuftan kana namni lama sadi ta'u qeera dhufa. Abboo hin seenne buna qabattan. aannan waaree dhugaa jenna Hayyaannuma kana qammasa mee dhugaa darbadanii manguddoon nama qabdee lakkifaa yaa afaan bulee fa'aa jiraattan dabartu jedhanii aanna dhubaasu giddi. Ajaa'iba. Namatti tola baay'ee namatti tola bara. Waan akkana mi'a argeen beeku. Dhugaadha ni mi'aawu. Si qaama guutumaan obballeessite. Ayyaa galatama. Maal jedha? Ayee walgahii ajaa'ibaatu ajjirana fakkaata. Walgahii jira. Walgahii jirana fakkaate. Walgahiin baanu Aman Akkam eeguma? Walgahii irra jirtan na fakkaata. Walgahii kana asirra hojii bakka mura dandaare? Ni dandeessa. Ayyaa akkami? Nagaa. Nagaa. Gaarii. Akkam? kursii kee. Nagaa. Akkam noona ta'a. Amaara kun hin jiru. Ta'a. Itti fufaayisan. Walgahii keessan kanatti waan naaf hirtanii fi galatoomaa qaba. Waan walgahii keessa illee hin beeku. Hedduu galatooma. Leterraa fi walgahiin keenya yeroon tun yeroo gannaati loon keenya ni godaana. Kanaaf akkamitti akka godaansa kana godaansinee loon kana eeggannu warroota baddaatiis akkamitti akka ofeennu mariin keenya kana jalqaba kanarraa ka'a. Wakka jirru walloodha. Walloon keessatti batteedha. Gaafiin kiyya walloo jechuun maal jechuu?